agarsiifatan akka duriitti yoo ta'e numayyuu namni dursirratti sirba sirbu waan hedduudhaaf ittiin fayyada sirbi meeshaa jaalalatti ibsatanii ture jaalala ofii ibsachuudhaaf miira ofii ibsachuudhaaf gammachuu ofii ittiin dabarfachuudhaaf keessumayyuu immoo akka sirba amma kiliippiidhaan ba'u kana ilaalla malee hawaasa keessatti sirbi walitti dhufanii yeroo guuzaa yeroo daboo jechaadha yeroo adda addaatti sirbi ni sirbama ittiin bu'aaruu ittiin bashannanuu cidha ofumaaf ittiin wal faarfatu goota ittiin faarsu waan hedduu ittiin godhu sirbaan jechaadha akka aadaa Oromootti quuqaa ofiitis keessa baay'ee dabarfatu keessumaa immoo meeshaa qabsoollee ta'e ture meeshaa ittiin namoonni wal faarsan ittiin wal jajjabeessan jabaa ofii ittiin kakaafatan ta'e ture namoota dhaggeeffatuuf immoo kan ittiin bu'aaran ittiin bashannanan kan immoo affeerraa sirbaa irratti illee jaalala ittiin dabarfatan hedduu jira egaa sirbi faayidaa hedduu qaba bakka adda addaatti jechaadha. Sirrii kee jettee sirbi faayidaa hedduudha kan inni qabu keessaafuu inni guddaan maanni ittiin bashannanuudhaa fi inni guddaan kaayyoon isaa inni guddaan ittiin bashannantaa akkuma sila kaaste immoo ergaa baay'ee ittiin dabarfachuu dandeessa gaafa gadditee gadda keessuun keessaa ittiin ba'uuf gaafa immoo jireenyi tadhooftes immoo garaa akka jabaattuuf waan si gargaarudha waan ta'eef sirbi waan baay'ee nama tajaajiluu danda'a jechuudha. Yaada ofii sassaabachuudhaaf inni baay'ee bakka adda addaatti maal dhageessa namni sirba akka aaraadaatti godhatee ittiin sirburree hedduutu jira bakka hojiirra jiraate kan dhaggeeffachaa deemutu jira. Hedduun isaa bakka baay'eetti namoonni bifa adda addaatiin ittiin fayyadamu kana garuu kan namootaa dhageenye miire. Amma immoo nama bira darbee beellanni manaarree sa'i tokko muuziqaan banameefiiti kan ishiin harma yookiin aannan kennitu kana jechuun maanni muuziqaa otoo dhaggeeffattu harmi ishii baay'ee gadhiisaa jechuudha. Baay'ee aannan kennite hin bohaarti. Hin gammaddi. Namnis gaafa gammadu waan ta'e namaa kennuuf hin waakkatu mitiire. Kun oduu sobaa moo oduu kijibaati eessaa fidanii asitti haasaanii jechuu danda'u daawwattoota keenya kana waa malee hin kaasne oduu dhangaasan biraan ga'uudhaaf jennu irratti egaa dhimmoota kanaa fi kan nuti kaasnee fi kan biraa kan biyya keessaa kan biyya alaa bifa bareedaadhaan isiniif qindaa'eera itti dhiyaadha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu dhangaa yeroo kanaatiif qabannee dhiyaanneen isinitti hima. Oduu dhangaa irraatiinis paaspoortiin dijitaalaa Itoophiyaa qabiyyeewwan of keessaa qabuun beekamtii idil-addunyaatiif filatamaa ta'uusaatu dhaga'ame. Gama biraadhaan magaalaa Finfinneetti dubartiin tokko loowwan ishii muuziqaa dhaggeeffachiisuudhaan oomisha aannanii guddaa irraa argachaa jiraachuu ishee himte. Oduu maddeen irraa arganneen ammoo Chaayinaan hawaa irratti hospitaala ishii ijaaruuf karoorfachuu isheetii fi shamarreen lammii Chaayinaa guyyaa dhaloota ishii uffannaa bareedaan kabajuudhaaf qaama koonaa hir'isa jettee sooranni yookaan nyaati isheen nyaachaa turtee miidhaadhaaf ishii saaxiluu fi kanneen kana fakkaatan qabannee waan jirruuf haga xumura qophichaatiin waliin turaa kan isiniin jedhu ani Eebbisaa Takkaalinyiiti. Gara oduu keenya jalqabaatti yeroon darbuu ammoo paaspoortiin dijitaalawaa tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ifoomse qabiyyeewwan of keessaa qabuun beekamtii idil-addunyaatiif filatamaa ta'uu isaatu dhaga'ame. Paaspoortiin dijitaalaa Itoophiyaa badhaasaaf kan filatame dhaabbata badhaasa wixinee fi kalaqaa kennuun beekamu Red Dot Brands and Communication jedhamuun beekamuun ta'utu beekame. Dabalataanis iddoowwan seenaa aadaa fi uumamaa mallattoo Itoophiyaa ta'an of keessatti qabachuun isaa kan isa filachiise ta'uu tajaajilichi beeksisee jira. Magaalaa Finfinneetti dubartiin loowwan ishii muuziqaa dhaggeeffachiistu oomisha aannanii guddaa irraa argachaa jiraachuu ishee beeksifte. Akkuma muuziqaan afaan walii galtee dhala namaa hundumaati jedhamuudhaan beekamuun dubartiin biyya keenyaa loowwan horsiisuu irratti bobbaatii argamtu loon ishii horsiiftu muuziqaa akka dhaggeeffachiiftu himte. Dubartiin kunis Muniiraa Jamal kan jedhamtu yoo taatu muuziqaan loowwan kan tasgabbeessuu fi oomisha fooyya'aa akka kennan kan taasisudha jetti. Muniiraan oomisha aannan fooyya'aa argachuudhaaf maloota garaagaraa akka fayyadamtu himuudhaan keessumatti ammoo muuziqaa kilaasikaalii yookaan kan sagaleensaa gadi bu'aa ta'an loowwan dhaggeeffachiisaa elmuudhaan loowwan ishee tasgabbeessuu irra darbuun oomisha aannanii olaanaa guyyaatti si'a 2 akka argattu ishee taasisuusaa himti. Gochi osoo loowwan hin elmin muuziqaa tasgabbaa'aa dhaggeeffachiisuu Muniiraan taasiftu
kunis gama saayinsiitiin qorannoon kana dura kan Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti geggeeffame yaada kana kan deeggaru akka ta'es ragaaleen garaagaraa ni mirkaneessu. Akka qorannoo kanaattis muuziqaan kilaasikaalii yookaan suuta jedhan muuziqaa saffisaa caalmiitti sammuu loowwanii tasgabbeessuudhaan dhiphina hir'isee aannan gahaa akka kennan taasisa jechuun kan gabaase EBC.streamidha. Odeeffannoo keenyaa kan biroo kanneen maddeen alaarraa arganneetti yoon isin dabarsu ammoo Chaayinaan Hawwaarratti hospitaala ijaaruuf karoora qabaachuu beeksifte. Oduun Chaayinaan Hawwaarratti hospitaala ijaarti jedhamu kan dhaga'ame erga Yuunivarsiitiin Teeknooloojii Chaayinaatti argamu Shenzhen giddugala maayikiroo saatalaayit injinaringii Shaangaay waliin ta'uudhaan waltumsuun waliigaltee hawaa keessatti hospitaala ijaaruuf waliif mallatteessaniiti. Pirojektichis fayyaa astiroonaawutaa yookaan kan qorattoota hawaa fooyyessuu fi orbiitii keessatti ammoo hordoffii yaalaa kennuuf kan kaayyeeffate ta'uun eeramee jira. Hospitaalli hawaa keessatti ijaaramu kunis gama qorannoo eegumsa fayyaa sadarkaa olaanaa damee eerospees mediisinii fi baayoloojii irratti jijjiiramaa fi guddina olaanaa ni fida jedhamee eegama. Akkasumas qorannoo fayyaa astiroonotaa dabalateem yaala fayyaa namoota idilee daawwannaaf gara Hawwaatti imalan deeggaruuf tumsa guddaa ni taasisas jedhame. Akka waliigaltichaattis qaamoleen lamaan meeshaalee yaalaa kalaqa teeknooloojiiwwanii yaalaa fi saayinsii qorannoo hawaa irratti waltumsuudhaan hospitaalicha ni ijaaru jechuun kan gabaase CGTN'dha. Oduma biyya Chaayinaa irraa dhaga'ame kan biraatiin nyaati shamarreen Chaayinaa boca qaama ishee sirreessuudhaaf nyaachaa turte lubbuu ishee irraa balaa buusutu dhaga'ame. Qufan malee utaalan malees hin caban akkuma Oromoon jedhe mammaakuun taateen shamarree biyya Chaayinaa tokko taasistes dhimmuma kanaan kan wal qabatudha. Dargaggeettiin umurii 16 maqaa Meey jedhamuudhaan kan beekamtu bulchiinsa Hunaan keessa kan jiraattu yommuu ta'u saffisaan ulfaatina qaama ishii hir'isuudhaaf nyaata balaafamaa kuduraadhaa fi qoricha garaachaa yookaan laxatives jedhamuudhaan beekamu qofa irraa kan qophaa'e torbanoota lamaaf walitti fufiinsaan soorataa turte. Nyaanni ishiin boca qaama koonaaf sirreessa jettee fudhattes akka ishii yaadde ta'uu didee inumaayyuu balaa hamaarra ishee buuse. Sanumarraan kan keessa dhukkubbiin ishiitti cimuudhaan hospitaala seente. Erga hospitaala seentees qorannoo tamaa dhiiga ishee irratti geggeeffameen hammi pootaasiyeemii dhiiga ishee keessatti argamu sadarkaa hamaan kan gadi bu'ee fi dhibee haayipookiraamiyaa jedhamu hamaadhaaf ishee saaxilee jiraachuu. Oduu keenya itti aanuun ammoo injistuun kubbaa miilaa Taayiwaan galii mana barumsaatiif barattootni dhiiga akka gumaachan dirqisiistee himatamte. Taiwan coach apologizes for coercing students into blood donations. Leenjistuu kubbaa miilaa dubartoota beekamtuu kan Taayiwaan kan taate Zoe Yaiting kan jedhamtu yommuu barattoonni qabxii barnootaa eebbifamuuf dirqama ta'e argachuuf dhiiga marsaa hedduu akka kennan dirqisiistu qeeqni isee mudate. Gocha leenjistuun kubbaa miilaa dubartoota beekamtuu kun taasiftus miidiyaaleen Taayiwaan vaampaayir yookaan jawwee dhiiga dhugu jechuudhaan maqaa ishiitti moggaasanii gabaasaa oolanii jiru. Sababiin isaas ammoo Yuunivarsiitii biyyaalessa Taayiwaan noormaal yookiin ammoo NTNU keessatti leenjistuun kun yeroo hojjechaatiin turtetti qabxii 32 eebbaaf nama geessisuun bakka isaa barattoonni dhiiga yeroo baay'ee akka deddeebiin kennan dirqisiisteeti. Barattoonni sodaa barnoota isaanii xumuruu dhabuu yookiin ammoo ari'amuutiin guyyoota muraasa keessatti dhiiga marsaalee dhibbaan lakkaa'amu deddeebi'uudhaan kennaniiru. Namoonni dhiiga walitti qabanis hanga hidda dhiigaa mijataa argachuu dadhabanitti ga'anii jiru jedhanii jiru. Oduun dhiiga dirqiin walitti qabu kunis kan dhaga'ame erga barattuu Jaan jedhamtu miidhaan irra ga'e tokko leenjistutti himatteen booda. Jaan Yuunivarsiitii biyyaalessa Taayiwaan noormaalaa keessatti yeroo isheen barattuu turte leenjistuun kubbaa miilaa qabxii barnootaa argachuuf jecha dhiiga yeroo 200 ol akka kennitu dirqisiisteeni. Dhiigni kunis ogeessota hin leenjifamaniin kan walitti qabamaa ture yoo ta'u
qorannoo mooraa keessaatiif barbaadameeti jechuudhaan ibsiteeti. Kunis hanga guyyoota 14tti dhiiga walitti fufiinsaan walitti qabuufaa kan dabalatu yoo ta'u ganama sa'aatii 5 irraa hanga galgala sa'aatii 9tti guyyaatti yeroo 3 walitti qabamaa ture jechuun dubbatti ji'aniim. Erga guyyaa 8tiif walitti fufiinsaan dhiiga kenneen booda harka koo keessaa hidda dhiigaa dhabaniim yaalii ja'affaadhaan booda yoo milkaa'an ani dhukkubbiinatti dhaga'ameen of wallaaleen ture jechuudhaanis himtee jirti. Akkuma ji'an jettutti kenni dhiigaa qabxii barnootaa 32 kan eebbifamuuf barbaachisaa ta'een wal qabata. Kanaaf barattoonni didan ammoo barnoota xumuruu dhabuu yookaanas mooraa keessaa ari'amuu ni danda'u. Dhimmi kun barattoonni biroon leenjisaa kubbaa miilaa buleessa ta'e kan ganna 61 irratti sagalee ol fuudhanii akka hokkara kakaasan taasiseera. Mormii mudateen boodattes bitootessa 13 yuunivarsiitichi leenjistuu jawwee dhiiga namaa dhugdi jechuun miidiyaaleen gabaasan kanam hojiirraa kan geggeessee fi isheenis ammoo xalayaa dhiifamaa harka isheetiin barreeffameen fuula miidiyaa hawaasaa ishee irratti kan maxxansite yoo ta'u hawaasni adabbii barsiisaan irratti fudhatamuu akka qabu komii kaasaa jiraachuu isaanii kan gabaase ODT Seentaraaliidha. Is the academic system partly to blame for creating an environment where such extreme measures seem necessary? Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun dhangaa guyyaadhaaf qabannee kana fakkaata ture qopheessuudhaan kan sinfaana ture ani Eebbisaa Takkaalinyiitii qophiileen dhangaa hafan kanneen biroon itti fufu yeroo gaarii qabaadhaa horaa bulaa deebanaa. Hayya kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebineerraa oduu dhangaarraa oduun dhangaa keenyas baay'ee bareedaa ture ka biyya keessaas akkasuma ka biyya alaa baay'ee kan inni of keessaa qabu isinis akka itti bohaartan abdii qabna keessaaf immoo oduu baay'eedha miti kan dhagahamu biyyoota keenyaaf biyya keenyaafis biyyoota alaatiifis keessaafuu gara Saawud Arabiyaatiin immoo oduun dhagahame tokko hiriyoota lamatu wajjin hiriyyummaa waggaa 17 fi isa ol qabu otuma wajjin jiraatanii